Ini badhaadhina qormaatilee hedduu keessa injifannootiin jijjiiruun Itoophiyaa gara boqonnaa fooyya'aatti ceesisuudhaaf hojiilee eegalame cimsee kan itti fufu ta'u pireezidaantiin paartichaa fi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Finfinnee sadaasa 30 bara 2015 paartiin badhaadhinaa qaamolee injifannootti jijjiiruudhaan Itoophiyaa gara boqonnaa fooyya'aatti ceesisuudhaaf hojiilee eegale cimsee kan itti fufu ta'u pireezidaantiin paartichaa fi muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Paartiin badhaadhinaa yaa'ii waliigalaa ariifachiisaa tokkoffaa magaalaa Hawaasaatti gaggeessaati kan inni jiru. Yaa'icharratti pireezidaantiin paartichaa fi muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed paartichi yaa'ii waliigalaasaa jalqabaan kallattiiwwan kaa'een hojiilee milkaa'oo raawwachiiseera jedhan. Yaa'ichaan booddee walitti bu'iinsa marsaa sadaffaa mudate dabalatee qormaatileen hedduu mudachuusaa eeranii paartichi qormaatilee kunneen injifannootti dabarsuun milkaa'ina hedduu galmeessuusaa simaniiru. Murtoo Itoophiyaan qamadii alatti erguuf qabdu jechuudhaan barana biyyattiin qamadii alatti erguu akka eegaltu himuun akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Gama kanaanis kallattiiwwan yaa'ii paartichaa jalqabaa kaa'amanii hojiirra oolchuuf hojiilee gaggeeffamaniin qormaatileen mudatanii gara injifannootti jijjiiruudhaan milkaa'ina galmeessuun kan irraa baratamu ta'uusaas kaasaniitu kan jiranii paartiin badhaadhinaa erga hundeeffameeti waggoottan muraasa lakkoofsisuus miseensota horachuun paartii sadarkaa biyyaalessaa fi idil addunyaatti eeramu ta'uusaas dubbataniiru. Eegaa paartichi biyya Afrikaa adda duree jedhamtu hoogganuun walqabatee fuulduratti hojiilee bal'inaa akka eeggatuun kaasaniiru. Kanaafis immoo beekumsaa fi hubannoo waldeeggaruu fi walgargaaruun barbaachisaadhas jedhaniiru. Itoophiyaan abdii guddachuu kan qabdu ta'uu ibsanii imala guddinaa biyyattiitiif gara fuula duraatti immoo hambisuu akka barbaachisus dubbataniiru. Keessumaa seenaawwan darbanii madda walitti bu'iinsaa ta'uu akka hin qabne dogoggoroon seenaa kaleessa akka irra hin deebi'amne hojjechuun egeree fooyya'aa waloon dhaabbachuu qabnas jedhan. Waraana mudatee qindoominaan waloon dhaabuudhaan akka danda'ame nageenya waraanaa mirkaneessuu fi gahee gama keenya baachuu qabnas jechuun kaasaniiru. Qabsoon hanarratti eegalames cimee akka itti fufu mirkaneessaniiru. Fuulduratti miseensonni paartichaa qormaatilee mudatanii gara carraatti jijjiiruudhaan Itoophiyaa fooyyoftuu ijaaruudhaaf hojiileen eegalaman akka milkaa'aniif kutannootiin hojjechuun murteessaa ta'us Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Kallattiiwwan yaa'ii ariifachiisaa kanarratti kaa'aman hojiirra oolchuudhaaf paartichi kutannoon akka hojjetus mirkaneessaniiru. Ittaanaan pireezidaantii paartii badhaadhinaa Adam Faaraa gama isaaniitiin yaa'ii waliigalaa paartichaa hordofee gaaffilee uummataa gama deebisuutiin hojiilee milkaa'uun hojjetamuusaas dubbataniiru. Keessumaa qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuudhaaf furmaata yeroo kennuutti dabalataan misooma qamadii irratti hojiilee olaanoon hojjetamaniirus jedhan. Hojiilee dimokiraasii keessoo paartichaa gama cimsuutiin hojiilee fooyya'aan hojjetamuu kaasanii paartiin badhaadhinaa ijaarsa dhaabbilee dimokiraasiitiif murannoon hojjechaa jiraachuusaas himaniiru. Gama kanaan sirreeffama boordiin filannoo biyyaalessaa yaa'ii jalqabaa paartichaa irratti kennee simatee kan qajeelchu ta'us kaasaniiru.